Disini argadheera bakka milkaa'eera maal barbaadatan. Namni itti jira. Wanti natti hime. Tooftanitti disini argadhe garuu sinillee. Yeroo raashii gaafadha. Intillee bakka jibbisiisan naannoo bakka kana akka sooretti aaree hundumti keenya wajjin arginee jirra jechuudha. haa ta'uti abbigooni sooree dhugumatti jaalalaaf ishee barbaada boruuf ishee barbaada sooreen immoo abbigoo jaalalaaf osoo hin taane ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha egaa warroonni mana keenya faarawwataa ta'an like share subscribe gochuudhaan mana kana jabeessaa isiniin jechuun asumaan affeerraa kooti asumarraan gara sin fidetti sin dabarsa jechuudha. Innis maal seetanii abbigoo fi sooreen akka wal barbaadan yookaan immoo abbigoon sooree barbaade sooreen immoo akka sooloon barbaaddu hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Yeroo tokko tokko namni tokko jaalala keessatti namni tokko kan isa jaalatu didee kan jaalatu duuba yoo fiige kan hin jaalanne duuba deema gidduu kanatti lachuu namni dhabuu jira jechuudha. Amma abbigooni sooree jaalalaaf hiriyyaadhaaf malee obboleettiidhaaf hin barbaadu kan immoo boru tokko ta'anii wajjin akka jiraatan barbaada malee akka obboleettiitti itti dhiyaate akka jiraatu hin barbaadu dhugumatti agamanaa dirasii deemee aarsan inni isheedhaaf kaffalaa jiru ka xiqqaa miti baay'isee aarsaa gurguddaa isheedhaaf kaffalaa jira akka kootitti immoo warroonni abbigoon baay'ee sin mararu laayikii godhaa viidiyoo kana siniin jedha jidduu kanatti immoo sooreen immoo sooloon barbaaddi sababa saniin immoo sin barbaadu ani yoo akka hiriyyummaa goddanyaatitti yoo wajjin jiraanne malee akka jaalalleetitti wajjin hin jiraannu ani sin jaaladhu jettee diddee abbigoon immoo baay'ee aaree muufatee ishiittillee dhiyaachuu didee iddoo jijjiirratee haa ta'uti immoo iddoon jirutti deemtee dhiifama gaafattee anammallee hiriyyaa akkana bakka walitti dhiyaanne akka obboleewwaniititti waan tokko wajjin hojjechuudhaan sin barbaada akkati immoo narraa fagaattu hin barbaadu jetteeni inni immoo waasan hin barbaanne sababii waasan hin barbaanneef immoo narraa gorii ani ko'uma kiyyan bakka argati nan jaalanne jedhee aaree ture haa ta'uti garuu ka soorettiin bakka kanatti gaarii gooteen jedhu jechuudhaan akka mataa kootti maaliif jennaani jaalalli tun immoo waan nama hin gooneen qabdu jaalalli jaamadha inni immoo jaalatee jira erga jaalatee immoo ishiinis immoo jaalachuu qabdi tureeyyuudha haa ta'uti kaashiinis sababa maatiidha jettee obboleechi sooree immoo abbigoo ni rukute akkuma argite sanitti ni rukute yeroo rukutu kan immoo isheenis inni baay'ee gaddee waan baay'ee ta'e haa ta'u amma abdii kutateera bakka kanatti sooreen yookaan sooloon hin jaalatu hin beekamu osoo nama isheedhaa boo'ee kadhatu kana osoo jaalatte illee bareedaan isiniin jedha asumarraan ka amma immoo akkamitti walitti dhufanii jiru akkamitti ishii jedhee haala kamiin walitti deebi'anii jechuun keessa waan hin oolledha asirratti haalli isaan itti deebi'anii walitti deebi'anii akka waan hundumaa dhiisanii hiriyyummaa dhiisanii jaalalleedha jedhamee wajjin jiraatan sana osoo hin taane akka obboleechaa fi obboleettiitti jechuudha kan wajjin amma adeemanii hojjechaa jiranii. Haaluma kanaanii ka itti deemaa jiru jechuudha. Amma ka jarreen lamaanii waliigalteen isaanii akka obboleechaa fi obboleettiiti malee akka kaleechaa jaalallee walii ta'uu dhiisaniiti. Akka obboleettiif obboleechatitti haa ta'u bakka haaluma sanii wajjin deemna jechuudhaan walii dhiisanii jiru. Garuu ammoo sooreen osoo abbigoo jaalatte natti tola maaliif jennaani abbigoon baay'ee nama gaariidha nama gaarii akka ta'e fuulumarraa isa beeksisa miskiina dhugumatti miskiina namatti tola jechuudha garuu sooreen barbaada natti fakkaatu ni sobaa jira natti fakkaata jechuudha egaa haala kanaanii warroonni wanti kun kan ibsu yaa isaanii haala hojiitiin dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u hojiin isaanii garuu hojii gaariidha maaliif jennaan shamarri takka dhiira lama wal biratti dorgomsiistu osoo tisiisne shalfte jiru osoma isa jaalatee ishiidhaaf boo'usan
isa dheessitee kan biraa osoo barbaaddu jechuudha. Kan biraa barbaaddi kan isheen jaalanne jechuudha. Kan ishee feene kan borushee gatee deemuu barbaadu filatti. Inni suni kan maal ta'edha kan dhiira gadi jedhu osoo hin taane dhiira nan jira jedhu kana filannoo godhatti jechuudha shamarri yeroo baay'ee. Sababbii saniin immoo kan isheedhaa boo'ee barbaadu san immoo nin jedha nuti immoo shamarrani nama nu jaalatu qabachuu irratti baay'ee hanqina guddaa qabna. Nama nu jaalanne duuba jechuudha kan deemnu yookaan kan fiinnu. Akkasii sinin jechuu jaaladha shamarran keenya. Amma sooree fi abbi gooni barumsa guddaa shamarraniif dhiyeessaa jiru jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa soorettiin kaleessa nama akkamiin turte yoo jettanii nama miidiyaa irratti onlaayinii irratti akkuma keenya kushiina madaamii keessa teechee gola madaamii hojjechaa shintibeetii madaamii dhiqqaatii kan gizee sanan ishee beeku tiktookii irratti malee gara yuutuubii kanaan ishee hin beeku jechuudha. Haa ta'uti tiktookii ishee haala garaagaraatiin guddifateerti ka waan barbaaddisaa gootu guddifattee fooloo minaaminas guurrattee jirti. Amma immoo akkuma nama kamittuu Oromiyaa yookaan Itoophiyaa imaltee jirti. Biyya abbaa ishee keessa jirti. Magaalaa Bishooftuu yookaan magaalaa Adaamaa keessa jiraatti jechuudha. Namatti tola. Asumarraan hojiin sooreen jalqabde kuni maaliif jennaan shamarran keenya hundumtuu ijoollee Oromoo keessaa sooreen amma baqumna gara argaa jira jechuudha. Maaliif jennaan ijoollee Oromoo keessaa biyya galanii baduu biyya galanii biyya Arabaatti deebi'uu malee biyya galanii namoonni akkanatti jabaatanii namoota wajjin gurmaa'anii hojii addaa uumanii haala kanaan hojjetanii hin argine jechuudha. YouTubein kun namoonni baay'ee YouTubein faayidaa hin qabu jedhanii namoonni yaadanii jiru. Garuu shamarran keenya gola madaamii keessa teechanii dhixxanii madaamiidha ajajamtanii jiraattanii intarneeta madaamiin ergasii laatte jechuudha. Karaalee dalagaa uummattanii tiktookii gubbaarra teechanii yookaan waan barbaadan haasoftanii iyyitanii nama arrabsitanii yookaan immoo nama jala nama laalaa asumaaf achi dabarsitanii yeroo keessan aga gubdanii wantoota isin fayyaduu fi wantoota asitti biyya gaafa galtan nu fayyada jettanii yaaddan osoo hojjetattanii baay'ee bareedan jedhan akka mataa kootti. Ani sooree baay'een jaaladha. Hojii ishii irratti haalli ishii yaa'u. Gaaf xiqqoo wanti aare gaaf haraachuu arrabsan itti aareen ture garuu namni numa dogongora ishiin guddinaaf malee badooma isaatiifis miti. Miidiyaan kun nama yoo arrabsan nama yoo gadi garagalchanidha kan nama beeksiftu. Ishiin illee sanuma jetteeti malee badooma biraa qabaattee yookaan immoo raachuu miidhuu barbaaddee miti. Kanaafuu iyyuu kun har'a gara YouTubetiin dhufanii nu boharsaa jiru irratti boharraa jirra. Baay'ee tokko nutti tolee jira jechuudha. Baay'een keenya immoo itti gammannee jirra. Haala kanaanii haaluma kanaan jabaadhu buleetti keenya si wajjin jirra. Jajjabee qaxalee intala Oromoo warroota soddaati haala kanaanii kan miidiyaa irratti beekamanii ijoolleen teenya immoo hin jirani. Kun amma immoo nu dhufaa jiru. Siniin jechuu jaaladha jabeessadha laayik godhaafidha wajjin taa'adha hundi keessanuu siniin jechuu jaaladha. Hojiin isaanii hojii gaariidha. Siniin jedha waan wajjin turtaniif ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii siniif